single day. I'm gonna make Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jettan hordoftoonni amantaa muslimaa hundi keessan kan addunyaa mararra jirtan bakka jirtanitti nagaa fi jaalalli kiyya kan onneerraa burqe bakka jirtanitti isin haa qabu isiniin jecha asumaanuu har'a hordoftoonni peejii kiyya yookaan FB Ibro King Harar jalatti argamtan barumsa baay'ee bareedaa ta'e barumsa akkana jaba tokko qabadhee isin dhufeetiin jira. Barumsichinis aappii Quraan Islaamaa akka ajaa'ibaatti moobaayila keetiin onlaayinii teessee barachuu dandeessu. Daataa tokko maletti eega aappii gabbuufatte booda aappii keetiin gabbuuftee bismillaa silaa afaaniin jechuutti si dhibu hunda isaatu namni dubbisa beeku afaan arabiitiin dubbisa barreeffama afaan arabii dubbisuu hin beekne afaan oromootiin barraahee bismillaalee hunda juuza 30 bakka takkatti qabu isinii qabadheetiin dhufee jira. Kanaafuu namni barreeffama hin beeknes afaan oromootiin barreeffama hin beekne yoo ta'es sagaleedhaan reekoordiin wayitaatti bismillaa san banattee faatihaa bismillaa san irratti sagaleen Bismillahirrahmanirrahim je bismillah san sagaleedhaan si eegale jechuudha. Asiin sagaleedhaan asiin barreeffamaan arabii ingiliffaa afaan oromootii fi reekoordiidhaan karaalee sadiin karaalee afuriin aappichi tokkichi if keessaa qaba jechuudha. Aappiin kun son qofaa miti waa hedduu if keessaa qaba. Walumaanuu gara aappichaatti isin dabarsa baay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoonni amantaa muslimaa addunyaarra jirtan hundi bakka jirtanitti nagaaf jaalala kiyya isin haa qabu jecha akkumaan reefuu dura isinii beeksisetti aappicha barumsa waa'ee bareedaa aappii tokko qabadhee isinii dhufeetiin jira. Gamanumaanuu akkumaan reefuu beeksisee jirutti gara aappiittiin isin dabarsa hordoftoota kiyyaa bakka jirtanitti obsaa fi kabajaan akkan hordoftaniin isiniin jaa barumsa guddaa irraa hirkattan hundi keessanuu warreen dubbisa hin beeknes warri arabii dubbisuus hin beekne warri afaan oromoos dubbisa hin beekne karaalee kamiin karaalee gabaabaadhaan bilbila kee qofarra teessee akka ati barachuu dandeessu quraana islaamaa inshaallah abdiin qaba. Walumaanuu gara aappiitti haa dabarruun isiniin jaa aappiin kan isinii qabadhee dhufees akka gartan kanatti aappii muslim project kan jiru kana aappichi isiniin garsiisa. Akkuma beekamu aappiin isa kana jechuudha. Kanaafuu aappii kana eessa keessaa buufattanii Play Store keessa seentanii aappii kana muslim products jettanii buufachuu ni dandeessan isinii. Kanumaanuu ani waan hin buufadhee itti fayyadamaa jiruuf asumaaniin gara aappiitti isin dabarsaa seeraan hordofan isiniin obboleeyyan kiyya hundi keessanuu haa seennu. Ani waan hin buufadhee jiruuf isin muslim protect jettanii itti barreeffannaan isiniif gabbuu Play Store seentanii buufachuu dandeessanii. Kanaafuu an amma seenaa isin garsiisuu na hordofaa obsaan. Akkuma beekamu aappiin kun waa hedduu of keessaa qaba. Karaa tokkoon akkaataa itti qiblaa salaataattis isin garsiisa. Fakkeenyaaf asirratti wantoota hedduu of keessaa qaba. Garaa tokkoon akka muwaazinaatti si fayyada. Wayitii salaataa irratti yeroo sa'aatii salaataa irratti subii, zuurii, asirii, maghriba, ishaa'ii waqtiilee salaataa hundaas of keessaa qaba jechuudha aappiin kun. San bira dabree aappileen kun waa hedduu of keessaa qaba. Asiin qiblaani agartanii asiin piraahersi jaa asillee deebisee mooskis jaa kun muwaazina jechuudha. Waalpeeparii irratti waa hedduu qaba. Asiin irratti deebiseettis tasbii keessattis tasbii lakkaa'u irrattis waa tasbii qaba. Maqaa rabbiillee hedduu qaba. Kaalendariif keessaa qaba. Du'aa'iif keessaa qaba. Asittillee halaalis fi maalii wantoota adda addaa keessaa qaba. Asiinis viidiyoonis ni jira. Kana keessaa wanti nuti barbaannu karaa gabaabaatti akkaataa ittiin quraanaa karaa gabaabaadhaan namni dubbisa hin beekne hundinuu barachuu danda'uun isin garsiisa. Na hordofaa bakkitoo quraana jettu kana haa seennu.
beeksisa qabaa obboleeyyan kiyyaa na hordofaa beeksisa isin irraa deebitanii akkana jechuudha. Amma fakkeenyaaf faatiyaa bismillah faatiyaa kanarratti haa tuqannu walumaan laalla jechuudha. Na wajjin daawwadha. Arabiidhaan bismillahirrahmanirrahiim jee jira jechuudha. Gara Ingiliffaatti yoo deebisnes bismillahirrahmanirrahiim jaa. Amma gara sagaleetti namni barreeffama Arabiis hin beekne afaan Oromootis dubbisa kana kan beekne rikoordii yookaan sagaleen as jirti jechuudha. Asii si barsiisa ati jala dhageeffachuu qaba. Waliin haa dhageeffannu na hordofaa obsa. Ani waan rikoordii waraabaa jiruuf waggaan ifin qaqqabu asii waan rikoordii waraabaa jiruuf inni hirtanii obboleeyyan kiyya akkuma isin mul'atu kanatti asii waan rikoordii waraabuufu naaf hin banamu sii galee naaf hin banamu isin ammoo isinii banama jechuudha. Osoo waan tokkollee waraabutti hin jirre isiniif banama asirratti jechuudha. Walumaan haala hallumee banamuuf deema fakkaata. Bismillahirrahmanirrahiim. Harkaa jirtan fakkaata. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Arrahmanirrahiim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله dhaggeeffattoota kiyyaa aappiin kana fakkaataa akka isin irraa barattan abdiin qabaa. Hundi keessanuu aappii kana akka itti fayyadamtan abdiin qabaa. walii daddabarsaatii like share godhuu hin dagatina. Asumaanuu peejii kiyyaa like share godhuu hin dagatina. Obboleeyyan muslimaa hundi keessan aappii kanatti akka gammaddan abdiin qaba. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Nagaan naa jiraadha.